warroonni fayyaa qabdan alhamdulillah jedha. Wallahi fayyaa waa hunda caala, qabeenya caala. Namni yoo fayyaa qabu waaqa qofan qabu jedhama miti. Namni yoo fayyaa hin qabne hin tuffatamaa, hin jibbamaa, hin jiraami. Nama hin dalaganne ta'a, wallaalaa ta'a. Dharatu irra kaayamaa waa baay'eedha jechuudha. Kanaafuu warroonni fayyaa qabdan alhamdulillah jedha. Fayyaa miiliyeenni hin bitu, fayyaan warqee rabbiiti. Wallahi daqiiqaa takkaaf alhamdulillah jedha. Waaqayyoon agartuu keessan hin jaamsin. Waaqayyoon agartuu keessan fayyaa isiniif haa kennu. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan Waaqayyoon waanuma hunda hanuu isin dhibin dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Obboleettiin keenya kuni akkuma fuula ija ishee agartanitti agartuun kiyya tokko hin argu na arguu dadhabe jetti. Kushiina arabaa keessatti obboleettiin keenya kun akkasuma mucayyoon kun yeroo baay'ee hin boochi nama ishee gargaaru dhabde. Maaloo na gargaaraa yeroo baay'ee hin boocha miidiyaa irratti nama arge jechuudha. Guyyaa takka garuu irratti dubbadhee hin beeku har'a malee jechuudha. Maaliif waan argitu tokko immoo dhiisuudhaan ofii keenyaas wanta boru nurra ga'u hin beeknu waan ta'eef. Obboleettiin keenya kun akkuma argartanii ijji ishii tokko wanna takka naan argotteerti. Ijji ishii immoo kan ishee lammataallee amma na didaa jirti. Maaloo wanna gargaaraa maaloo agartuu tiyyatan na gargaaraa osoo agartuun tiyyatun hin badinii jechaa jirti. Kushiina arabaa keessatti mucayyoon kun jechuudha gola madaamii keessatti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isinin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroon chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a warta artees galatooma ulfaadha isin jedha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo mucayyoo kana irratti agartanii hedduu takka garaa nama nyaatti baay'ee garaa nama nyaatti mucayyoon kun jechuudha. Obboleettiin keenya kun jechuudha akkuma naata akkuma siinan dalagadhattee biyya ormaa dhuftee biyya ormaa keessatti immoo agartuun ishee jaamte tokko jechuudha. Maal agartuuf wanni takka naan agartuu jetteerti akkas immoo natti jammaraa jirti maaloo na gargaarati maaloo na yaalchisaay osoo na ija kootiin hin badin oduu agartuu kootti lachuun hin badinii jechaa jirtu obboleettiin keenya kun. Egaa maarree obboloota koo namni gaafa jiru walii mirmachuu wayya gaafa yookiin waan namni tokko ta'e porofaayilii irra godhatanii iyyanii akkas ta'anii soqanii kana jechuurra yeroo amma namni fayyaa na yaalaa jedhu kanaan waan qabnuun bira haa ejjennu. Dhugaa waaqaa hedduu takka garaa nama nyaatti. Kushiina arabaa keessatti nan nyaadha sanatu nama nyaata biyya ormaa keessatti waan boru nus taanu beennu atis anis boru waan an ta'uun beennu jechuudha. Waaqayyoomti immoo fayyaa guutuu baatanii fayyaa guutuu sinaa galchu ijoollee. Yoo namni fayyaa qabnu nuti warri fayyaa qabnu kuni warri fayyaa qabaannu kuni yaa rabbii koo jenne Waaqayyo keenyaaf galata galchuu isne dhugaa waaqaa yeroo baay'ee cubbuu dubbanna jechuudha. Maaliif akkas taanee akkana taanee hin gallu sanaa kana yaa rabbi galanni isa ga'u jechuudha. Yaa Waaqayyo galanni isa ga'u jechuudha jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun hedduu saqaayii mina namaa keessatti argaarti. Maaloo obboloota koo gargaarati mucayyoo kana bakka dhimmi ilaallatutti biraan ga'ati namoonni mucayyoo kana gargaaruu danda'u haa gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni warra biyyoota guguddatan keessa jiraffaa mucayyoo kana gargaaruu danda'u agartuudha. Agartuu malee ilmi namaa jiraachuu hin danda'u. Maal agarta waan nyaatu waan dhugdu gaafa agarte jechuudha. Agartuu malee hojjetachuus hin danda'an. Isinii galee kanaaf adaraa keessan obboloota koo akka agartuu hin jirtu. Agartuun akkuma jedhamu gumaa akka taate san hin beektanii agartuun badde nama jechuun immoo yaa namni sun tabsaan qabu jechuudha. Hojjetee nyaachuu hin danda'u arguu hin danda'u jechuudha. Waan itti deemaa jiru waan bakka tokko gahee hin danda'u jechuudha. Dhugaa rabbi agartuu jechuun ifa addunyaa kan ifa jechuudha bar. Maaliif waan hunda si agartii bar hojjechuullee baattu dadhabdullee hojjechuu baattu yoo ija keetii agarte waan badaa waan gaarii tokko addaan baaftee ilaalta jechuudha. Garuu ishiin har'a mucayyoon kun qaroon ishii baay'ee tokko dhukkubaara takkan agartuu fi takka sinatti jammaraa jirti na gargaaraa jetti. Dhugaa rabbii hedduu na gaddisiise mucayyoo tana jechuudha. Sanuu gola madaamii keessa ta'e jechuudha. Nama buleewwan koo adaraa keessan viidiyoo kana sheerii godhaatii namoota biraan akka ga'ee mucayyoo kana namni danda'e namni gargaaruu danda'u akka ishee gargaaruun jedha. Maaliif akka carraa ta'e namni gargaaru jiraachuu danda'a waan ta'eef. Atoo gargaaruu baatte namni nama tokko nama lamatti gaafa sheerii gootu
hundi namaa gaafa sheerii godhu waaqayyoon nama tokko keessaa mucayyoo kanaaf garaa raaffisee ishii gargaaruu danda'a. Yookiin hundumti keenya hanga qabnurraa odoo gargaarree mucayyoon kun agartuun ishii oduu ishii fayyee hoo maal ta'a obboleetti keenya kana rabbi garaa nama nyaatti dhugaa rabbi. Wanti ijoolleen keenya kushiinaa arbaa keessa taa'aa jiran waan hedduudha. Hin dhoffatu malee kun nu dhukkuba kun kulaaltii nu dhukkuba kun kalee nu dhukkuba kun marmaantu dhukkuba kun bakka ani kun harka na dhukkuba luka na dhukkuba danda'ee luka koo ol fuudhuu dadhabe. Bakka gaafa feesbuukii kanarratti fa'aa agartu sirrii ijoollee keenya dhugaa rabbi bakka yaa rabbi yaa jireenya kana jette jireenyuma kanatu biyyaa nu baasee hiyyummaa keenya biyyaa nu baastee tarraa biyya ormaa keessatti fayyaa nu dhoggite jechuudha. Dhugaa rabbi fayyaa nu dhoggite ijoolleen biyya arabaatti galte fayyaa hin qabdu maraattuudha nu jedhan nuti yoo wanta nu maraache waa hedduutu jira. Kan keessi keenya garaan keenya baatee deemu waa hedduutu jira. Isaan gubbaa keenya nu laalan malee keessa keenya nu laalle dhugaa rabbi isin jedha obboloota koo bifa keenya osoo har'a daa'iman godhatin akka nama daa'ima shanallee fakkaanne biyya ormaa keessatti malee siqaayii fi barahaa fi siqaayiidha jechuudha. Biyyi namaa nama gubaa barahaadha. Hirriba gahaa raftu nyaata gahaa nyaattu boqonnaa gaariin argattu jechuudha. Ijoollee gaafa boqonnaa gaariin arganne jechuudha. Gaafa hirriba gaariin arganne gaafa boqonnaa gaariin arganne gaafa nyaata gaariin arganne gaafa sammuun kee bakka akka firiin taane amilee keettu gaccabaa deemaa bara. Osoo urumiin keenya hin geenye akka nama ga'ee taane jechuudha. Dhugaa rabbis ni jedha obboloota koo hunduma keenya jechuudha tokkoo lamaan qabu ijoolleen biyya arabaa jiru. Mee masoosuun obboleetti keenya kanallee waaqayyo ishee haa fayyisu jedha. Waaqayyo ishee haa fayyisu obboleetti keenya jedha. Akkasuma viidiyicha kanallee sheeraa godhaate mee namumti jechuudha. Namumti biyya kana dhuftee akka bifa keetii duraanii jirtu jirtaa. Nafa kee guutuu akka gizee biyya jirtu jirtaa. Akka biyyaa sa'itti kan sitti tolee jiraa. Ni komentii alanaa ka'a. Akka biyyaa sa'itti sitti tolee fanaxxartee sa'aatii barbaadde raftee sa'aatii barbaadde kaatee isa malees bifti kee akka gizee biyyaa baatu fi asii waanuma hundaanuu jechuudha. Qaamni keetis waanuma hundaanuu akka furdachuu qofaa murte furdina qofaa murte ijoollee furdinni sanillee bee furdina dhubbatu jennaa ijoollee wanni nama furdisu bee nyaata qofaa muti. Dhugaa rabbi nyaanni qofni nama furdisu waan baay'ee dhibee fa'aa qabaachuu kan danda'u meeqa jira. Kanaaf mee namni dhugaadhaan nama nutti tolee jira. An argan biyya ormaa dhufee natti tolee yookiin jettanii jirtani mee komentii irra naqaa dhugaa rabbi isin jedhu. Ani garuu manillee wannaan qabu manillee siqaa eegasu hin qabu yookiin mana hirra jedhee miti garuu akkam biyyaa dhufee hin jiru. Biyyaa yoon dhufu asheeta birraati garuu amma osoo bultiin godhanii akka nama bultii godhannee jiru. Akka nama daa'ima dhallee jira. Hundi keenya ijoollee bee footoo keenyatu nutti fakkaata malee gaafa osoo lafatti ulaa gartanii hundumti keetiin wal qaanuftu jechuudha. Akka miidiyaa irraa hin jiru ilmi namaa dhugaas hin jedha. Akka miidiyaa irraa hin jiru ilmi namaa gaafa lafa taa'u jechuudha. Garuu diimina hin diimatta. Gaafa biyya kana jirtu hin diimatta garuu nafti kee akkasii miti akka gizee ati biyyaa baatu sanii miti hin qayyaramtaa jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya maal isin jechuu barbaada walumaa galatti biyyi namaa dhiiga nama xuuxxi. Urmii si nyaatti dhiiga si xuuxxi boqonnaan qabdu siqaayii meeqa si agarsiisti jechuudha sitti hin tolu waqa. Dhugaa rabbi kanaaf adaraa keessan of eeggannoo illee godhadhaa. Obboleetti keenya kanas waaqayyo si haa fayyisu jedhaanii wanti nutuu biyya madaamii keessa mana madaamii keessa jirru walii beeka malee ilmi namaa kan nuu beeku hin jiru. Dhugaa waaqa haadha abbaan keenya nuu beekan. Garuu anaa fi sumatu kushiinaa arabaa keessa jirutti walii beeka akkaataa itti jirru akkaataa itti bullu akkaataa itti nyaannu akkaataa itti dhunnu akkaataa itti hojjechaa oollu nuti beeka jechuudha. Amma maatiin keenya waanuma akkasitti yookiin immoo namni biyyaa kun waanuma yoo viidiyoo takka galakkifne yoo suuraa takka galakkifne akkasuma maashaallah ijoolleen teenya bareeda jirti. Garuu akka itti ni jirru nu'ii fi warra as keessa jiru waaqayyo qofa beeka jechuudha. Innaa kanaafiyyuu okay kanaafiyyuu hafu hundumtu wanti biyya ormaanu godhe jechuu barbaadatan. Innaa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa warroon chaanaal kiyyaa faaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuu maamila keessaa yaadaa fi qeeqa qabaattan komenteetti barreessaa. Akkasuma obboleettii keenya kanaallee waaqayyo si haa fayyisu fayyi jedhaani obboleettii keenya kanaan dhugaa waaqayyo viidiyoo kanas sheerii godhaa.